walitti araarsuutti numa oofna haala jiruuf jireenyaatti namni xiqqishoo addaan faffagaatee kana duras jechuudha aanee wallaanaa turre alhamdulillah garuu amma inni fayyee jira obboleettiin isaalleen ammaan tanagaa galata rabbii shukrii galchu jirti du'aayii godhu jirti jechuudha inshallah biidhnillah hordoftoonni keenyallee baga nu bira dhaabbattanii mucaa biyyattii du'aayii gootanii fi baay'ee takka nu gargaartanii nu bira dhaabbattanii garuu hilleen video tana dura dabarse keessa video tanatti adda natti ta'e baay'ee takka natti dhagahame jechuudha kanaan durallee garuu wanni feete haa taatu waan fedhe haa dubbatu garuu gara dhiifamaatti deebi'ee karaa ija laafinaatiin hilleen akkatti deebi'uun kuni baay'ee takka natti tole jechuudha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تخبينتو تو يوتيوب channel عرفيتو جرا جرتو اسني جنة حركة فونه اسني جنة جرا هردفتو تخينيا بقى جراتن أسمان أم انترتمنت تين سندا برسا سلام تا غافر دوغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نغافيا جرتو هردفتو تو channel خينيا أكم نغافيا في سنيسي. بقى جراتن اسني جتشا غار مال قبتين بتن جتشون كيسنا فهم قبو أكو مغرتي فيديو خنا درو اسني قد إيسا توري هايستي خلين أرى حمزة بريدك إيشو يوتيوب حمزة رتي توف دوكتي ميراسا سوبيجرا روغاس ماچودات تبي أسمي تجرو فيلات دانا دانو جدو جرا أبصبون نباسو ديبي ديبي أنيس سينيغا نواليف نو مربي أنا تخينيا أكو فيديو خنا درو اسني قبلني تورتي أنا في أم انترتينمنت لين فيديو خنا درس نيجا إبن واي خلّي رايجو خلّيهم تادنو قدّا را غرر جود دي جيسا توري جورا غرو إمو ديبيه خرا أرارما أكوان بربادو نتفقاتي غرا channel جورا حمزة ودين لكه هاسا ولي ناسو جرني جو هاتا ودي غرو أمو مالتو أشرجي خجو حمزة ودو مالي بيامتي مالي بيامتي سيجنا gara mana keetii waa yaamtee illee garuu nuuf hin galle ati haa ta'u garuu hogguu isaan haasan araarama fakkaata walitti araarsuu barbaade gololchawuu du'i fi killee tuub walitti araarsuu barbaade jechuudha killeen ammallee dhaadannoo isaa hin dhiifne garuu haasawa isaanii keessatti akka waan itti araaramuu barbaadeeti garuu araaramni karaa kanaan hin jiru maaliif yoo kanaan jettu taate ati mataan kee Hamzee baay'ee takka tolchitee jirta garuu namni tokko khayrii yaaduudhaaf waan toltu yaaduudhaaf baay'ee takka namatti toltan siinjaa garuu ammoo deebi'iiti waa'ee gololchaa eenyutu bira geessee waan jaamu tokkotu jira eenyutu bira geessee gololcha hajaamu jechuudha namni tokko ajiriidhaaf ta'uu danda'a immoo rabbiin irra dhaabuu danda'a deebii immoo gola aartii yookaan nasruudhaa waliin tahaniiti siyaasaadhaan gaafa san qabsiisan viidiyoo san akkuma waliin laalletti ta'a jechuudha garuu immoo aanee irraa hiikuun baay'ee takka aaneen fayyuun baay'ee takka nutti toltee jirti alhamdulillah galata rabbiiti ati immoo hilleetuuf waan akkanaa tana dhiise obboleessa yookaan namni si gorsa san dhagee viidiyoo tana dura isinii gadhiifnellee argitanii turtan jechuu barbaadeeti kanaaf amme entertainment yaada qabdu mee itti dabaluudhaan illee jalletti ayyee waan jarraan kannatan guddaa galatoomaadha hanguma isin jarraan kannatan eeggataa jirra akkasi gaa dhugaadha Hamzee Wood killee achitti yaamee gartee gorsa kana kennuufiin hedduu takka bareedaadha maali nama walitti mufatee jirullee walitti araarsuun waanuma jiru gaa mufii nama lamaan jidduu jirtu jidduu fixanii nama san waliif fayyisanii nagaan waliin jiraatuun hedduu bareedaadha ammoo gaa killeen akka inni halee jiru fi akka inni gartee arrantana Hamzee biratti jiru wal adda wal dhufuu hin danda'u jechuudha akkuma halee inni itti dhaadannaan isaa itti jiru san walleenuu if arkee yaamisa isaatis dhagahee irraa deebi'uu mala ammoo gaa hanganatti maal abdatee yookaan maaltu jiraahi garanatti deebi waan du'uutu gaaffii nutti tahee garuu waan gaariidha Hamzee Wood waan gaarii dalagu jira itti jabaaddu haala saniin wartee walitti araarsisee isaa fi gololchawuu jidduu waan jira baaftee walitti araarsuun bareedaadha waan gaariidhaan isiniin jaha akkas jechuudha gololchaa fi hilleetu kanan durallee wal dhaba hin qaban jechuudha wal dhaba tokkollee hin qabanii garuu immoo waa'ee aanee irratti gololchaa maaliif seenaa waan jedhuudhaaf yaada dheeraa tokko kaasee ture hilleetu jechuudha
hilleetuuf yaada dheeraa tokko lolaa fi arrabaa fi hordoftoonni keenyallee jechuudha horaa koomantiitiin hedduu takka waan gorsaadhaa mucaa kanaa karaarra hin jiru akka immoo akka kanaan ramadaanaatu as deemaa soomana rabbiitti as deemaa fuula rabbiitti deemnaa inshaallah waan akkanaa kana immoo akka dhiisuu hillee kana ammaan gorsaa jechuu turtan isinilleeni garuu ammoo nutilleen viidiyoo kana dura waraabneef keessatti baay'ee takka aanaa fi amma intartimantillee baay'ee takka gorsinee jechuudha gorsa guddaa laanneef gorsa obboleessaaf laatu jechuudha kanaaf jechuudha immoo hamzeen ifiratti yaamee mana isaatti yaamee jechuudha baay'ee takka gorsee ture jechuudha haala dalagaatiin namni adda faffagaatuudhaan wanti kun akkanatti dhedheerate malee silaa hilleellee qabnee garuu haa ta'u ilmi namaa tokko hamaa takka yaadurra toltuu yoo yaadee irra namatti tolanatti fakkaate kanaaf hordoftoota keenya jechuudha asumaan gara killeetuubitti isin dabarsinaa killeetuubii fi hamzeen maalirra Suufi gabaa mucaa kana nama gartee bilchina sammuu qabullee isatti akkasittiin isa beekaa yoo namni tokko beeka nama duraa taatii yoo duraa taate dhagee isa kana dhiifama akka gaafatu kanaat godhaa gololchaa'uu baadha bakka guddoon biraa qabarra aanee jaalalaa nama miskiina nama maatii isaa dalagachuu malee gartee akka hamtuu namarratti yaadimi wanta guddaa isaa dhufte ammallee nu wayyaa'ee jira sababa gololchaa'uutitti eegara biiti jechuudha bakka sheekaa kanallee rabbiin nu mijeessee jechuudha geessanii wayyaa'ee jira. Dhageessa gololchuudha akkuma nama tokkottu waan dhageessa dhugaadha haa galatu humna ilaaluu yeetu viidiyoo waraabee ture. Akkanas irraa barbaachise. Kanarraa garuu immoo bakka inni dogoggore bakka kanaati jennaan sanii aja hordoftoonni illee baay'ee kan arrabsanii. Rakkoon qabu. Mee hordoftoonni keenyaa'u kan bira hin jirre jechuudha. Rakkoon bira jiru harkanii beekaatis wantoota silaa galatoonfachuu qabdu. Isa kanatti mixee ilmi namaa ni dogoggora. Haasallee arrabsanii. Itti deebiftee maaltu dhufa? Yookaan ibiddi tokko eegee qabate hin dhaamu. Dhaamu. Saniifuu abbaan fedhan nu arrabsees jaalatee nyaaphu nu arrabse. Isaan beekamaadha garuu. Jaalala aaneetiif nu arrabse fayyaa aaneetiif nu arrabse. Saniifuu kan nu arrabsuus kan nu baarsuus galatooma jettee sumaatu uummata kee fayyifatee hordoftoota kees fayyifattee gololchaa'uutiis gaara fuulduratti itti deemtu jettee. Kanaaf jechuudha hordoftoota keenya egaa kana fakkaatti viidiyoon isaanillee kana fakkaatti jechuudha haasawaan isaan haasan ati baay'ee takka namatti tolaa jechuudha abbaa hamzeen waan akkasii haasa'uudhaaf gara araaramaatti deebisuudhaaf siifi gololchaallee walittiin isin araarsaa rakkoo hin qabu soomanaas deemaa garuu wanni akkanaa kun hin barbaachisu waan jeef hedduu takka namatti tolaa jechuudha waldhabbiin hin barbaachisu jechuudha walloleewu walitti araarama ji'a araaramaa kana keessa jechuudha rabbiin itti nu haa ga'u inshaallah bidinillah takkanaati sinjaagaa ammee asumaan gaaffii qabdu itti dabalii sinjaa Tole hajee waan jarraanaa kan tanii guddaa galatoomaadha. Waan gaariidha hamzee waan gaariirra jira haaluma kanaan itti fufi gara gartee gaaffii qabdullee niin gaafadha gaaffii jirtullee niin gaafadha waan iccitii gartee isaa fi killee tuubii fi gololchaa jidduu jirtu adda baaftee gartee akka waan gartee isaan kun irratti waliin mufatan ummannilleen argee gara gartee isa itti maqee itti dogoggoree gartee yookaan isa itti maqe isa itti dogoggore sana baree si dogoggore jee badii irra muree gara araaramatti oofuun hedduu waan bareedaadha. Soomana as deema dhugaa nama wallolee jiru kan gartee walitti mufatee jiru haala kanaan soomanni nurraa hin qeebalamu osoo agarruu walitti dhiisuunis hin barbaachisu jechuudha. Viidiyoo qofa irraa marree akkanumatti caal jennee walitti dhiisuunis hin barbaachisu. Akkasi gaaffii jirtullee baay'ee miti gaafuma takkaa fi lama. Jechuudha gaafa hordoftoota keenya akkuma kana dura isin haasaa turretti gara araaramatti hillee fi gololchaalleen deemuun baay'ee takka namatti tolaa walittiin isin araarsaa fideeti walitti isin araarsaa jedhanii ture. Hamzeewot baay'ee takka galatoomii I love you my brother siin jenna ramadaana kanaaf akkasitti nama walitti araarsuun baay'ee takka namatti tola natti fakkaata. Itti aansuudhaan gaa amma entertainmentilleen haasawa isaa hin fixanne walitti dhaabii haasawa isaa hadamma fakkaatu kan nuuf qoodu deema. Itti aansuudhaan gaa mee yaada ijoollee tanaaf inni tuuf asumaan nu darbisiin jennaan. Kana kan tanii guddaa galatoomaadha.
akkasitti soomana as deema waan gartee nuufis nurra hin tolle waan akka walitti mufannee mufiidhaan ramadaana qeebaluun hin danda'amu. Hamzee guddaa takka galatoon waan gaariirra jirta itti fufii itti jabaadhu rabbi irratti si haa gargaaru. Killeellee rabbi nuuf haa qajeelchu akka gartee inni kalee dhaadatu suniin hin barbaachisu walitti dhaadatuun nurra hin tolu. Dhaadannoon dillisuun yoo arrabni namni isa arrabsus dhaadannuma inni itti dhaadatu matana faatuutu akka inni isa arrabsu godha malee waan biraatii miti dhaadannoon sunis haa qallaalamitu. Asumaan waan hin jiru waan guddaa miti hanqa namaa yaada baay'ee miti. Guddaa galatoomaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaan isiniin jira. Dhugaa asii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka namatti tolaa jechuudha. Amma intartimanti dhugaa keeti akkasitti nama kana walitti araarsuun baay'ee takka namatti tolaa deebi'anii immoo ijoolleen tuni ilmaan adeeraniiti jechuudha. Biyyatti aanee fi hilleetu ilmaan adeeraniiti. Garuu immoo viidiyoo tana dura fillee waraabetti baay'ee takka itti mufanne nutilleen baay'ee takka itti mufannee ture jechuudha. Garuu immoo deebi'ee amma gara kanatti deebi'uun isaa waan baay'eef keessaa qaba. An kanaaf jechuudha fillee waan akkanaa kanarraa iftiisii akkuma Hamzee Wood siin jee sanitti gololchaallee dhiisiin siin jaa waan khayrii takka namni hojjete sharri namaa hin deebisu. Baay'ee takka galatoomaa siin jaa gaa hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti nu faana turaan affeeraa keenya isiniin jaaladhaa. Thank you. I love you.